Subscribe gochu jachu. Saatiin dhaluuf taati? Kam fayyarta? Nagajir galata sa galata waaqayyo. Akkam Ashama kabajamtoota hordoftoota akkam jirtan nagaa bultaniin har'a jechuudha askara baadiyyaa kana deemuufan ta'a harmeetii bira harmeetii yaaditan jira deematan jira wanta jirume sununduu waliin taa'ii harmeetii har'a viidiyoo ishee waliin nan hojjedhee dheetan jira mee dhaamsa ishiin dhaggeeffattan fayyaa jirtani amma karaarra jira kophaa kiyyan deemaa jira karaa manna haaraan deemaa jira obboleewwan kiyyaa akkam fayyaa jirtani jarra galnaa ga'u deemaa jira kana olaan argaa jirtanitti jechuudha magaalaa Qooqaa isa jedhamu keessa jirra biyya keenyarraa karaa kiiloomeetira 5 kananii fagaata magaalaa kana keessa jira kaameen hordofa akkanan ta'ina na hordofa laal magaalaa kiiloomeetira 5 bichaa ta'e amma bira ga'uudhaaf na dhaggeeffadhaaf bolawwan kiyya baay'een isin jaaladha subscribe gochuu akka hin raafanne like share subscribe gochu jachuda subscribe Nagajir galata sa galata waaqayyo. Akkam guyyaan akkam siif deemaa jira? Guyyaan dilbata kuno nagaan jirra sanbata dilbata har'a qaniini. Kuno jabanaa abneera ne kaddamaa jirra. Waaqayyo kadhachaa jirra biyya keenya biyya hamaanaa nu godhe. Amiin. Diina nutti gamullee achi nurraa qabi jennee ta'u kuno waaqa kadhachaa jirra. Amiin. Baay'eetti gammaddee jirta anilleen har'an si bira dhufee baay'ee wanta si yaadee fi kanaafuu interview adda haati teetilleen as jirti waliin taphannaa waliin kofallame harmeenti yarne as jirti anillee kuno nan jira ilmi kootillee jiraan immoo haati tiyya hin jirti kuno wajjumaan buhaaraa jirra jabanaa kaaddamnee to'e biyya keenyallee biyya amaanaa nu godhe jennee to kadhachaa jirra isinillee nu jiraadhadha galatoon Ashama harka fuuna kabajamtoota hordoftoota didaatiif akkam fayyaa jirtanii jirra galanni haa ga'u har'a sanbata guddaa eessan jira isin fakkaate harmeeti jabran jira ishee yaade hojjaa tokkoof hin ta'a osoo ishee qaama waliin argini kanaafuu isheen yaade yoo ishee bira dhabu Santiman kabdulte kanadri. Hello. Kabajamtoota didaatiif binda gaamanatti fakkaate maal sagaleen addaan ciccite maal godha rakkoon qabu kanaafuu tole karaa harmeetiyyaati harmeentiyyaas jirti akkaawuntii yaalleen as jirti armee haadhatiyyaa jechuu barbaadetanii obboleewwan kiyya mee isaan waliin haasofnaa isinillee
bakkuma jirtanitti qalbiidhaan akka na dhaggeeffatan sin jedha. Ittiin bohaaraa, ittiin gammadaa, itti aansatoo YouTube kiyya subscribe, share, like gochaa too mijuu kana nu waliin taa'ee sin jedha. Tole karaa keessummoota keenyati. Nagaa jirtanii mee? Akkam nagaa galata isaa jirra gawa. Fayyaa jirtaa? Jirra galata waaqayyoo jirra. Maaliyoon dhufarra buna jimmaatiti wanti kun? Enga buna jimmaati. Bunni harmeen ofii daffistee nama dhobaaste cuubata ja'ani gaa akka jennutti nuyi harmeen teenya hoo nu kennitu akka angaatitti ilaalama. Ilma kiyyaa gaa buna daffisee ta'an kunoo waa hunda godhee taane gaa isa gaggeessuudha ta'a. Jarri suni baay'ee si barbaadanii harmee tee si barbaadna jedhan jennaan gaa immoo dhufee sin biraan mee nagaanaa jirtu. Nullee hin jirra galata isaa. Akkam naa jirtu bakka hundatti kan jirtan jirtu. Dubbachuudha baay'ee si jaalatanii. Harmeen tee yeroo viidiyoo ati irratti hojjette san irratti baay'ee namni gaddillee hin jira. Maaliif gaddan sitti fakkaate? Tokkoffaa warra isaanirraa fagaatanii biyya Arabaa jiranii baay'ee yaadan harmee isaanii jechuudha. Garuu yoo kee laallu haruma teenya yaadnaan naan jedhanii kanaafuu baay'ee si jaalatanii baay'ee si kabajanii mee viidiyoo gaarii hojjedhu kottu naan jedhan. Kabajaa isaan na kabajan kana waaqayyo isaan haa kabaju. Bakka jiranitti guyyaa galanitti harmee isaaniitti alamiidha sisaayidhaan harmee isaaniitti isaan adeemsu biyya isaaniitti ani kanan isaanii hawwa. Tole karaa keessummaa akka hotiyyaattan isin dabarsaa. Akkam jirta akka hotiyya? Nagaa. Fayyuma jirtaa mee? Galata Rabbii. Mee akkamitti har'a anilleen ogasii argee kara ji'a 3 moo ji'a 4 ta'a. Baay'ee si yaadatan jira. Baay'ee na kumattee jirta. Maaliif na biraan dhufne naan jette? Duraan na gaafatta har'a garuu na irraaffatte naan jette. Isi fuulduratti dhiifama naa godhi. Ara dhiifama. Dhiifama naa godhi. Akkan jiru. Gizeenis kan akkanaatti ta'ee rabbi galannaa ga'u garuu waan araara fidaa jira. Araara haa fiduu. Araarri kan dhugaa haa ta'u. Atillee baga naa jiraattee. Baga na yaadattee dhuftee. Atillee galatoomii. Mootummaan keenya kan ammaatis mala gaarii wanna gaarii dubbachaa wanna jiru wanna hojjechaa jiruuf innillee nageenya jiraannaan kun hundi walitti dhufuu dandeenye innillee galatoomu waan isaa galatoomu ammallee nagaa nu haa fidu. Isaallee kan hundaa fidee mala kan hundaa fidee nagaa kan nu fide utubaa sibiila isaa taasise. Baay'ee ni erga gaafa kana galateetti isallee garuu nama ofii amma kana tabba nama baasuun qoricha baga jala naaniin baga irra aanee kanan jaare. Amiin. Tole karaa harmeetiyyaatan sin dabarsaa akkuma eebba kana fudhachuu qabdan isin hunduu ijoollee isin hunduu baadiyyaa akka yaaddan yaaddoo keessa akka jirtan nan beeka garuu dhugi buna wallaggaati buna jimmaati. Kanaafuu egaa viidiyoon ani amma hojjedhu kun akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannanan isin jedha. Viidiyoon kun namni xiqqoo ilaaluu hin qabu. Namoota biraatiif daddabarsaa sheerii godhaan isin jedha obboleewwan kiyya. Kanan isin jedha. Tole Tsahaay. Akkamii fayyaa jirta? Ilma koo jirta baay'ee si yaadeeyyuu. Ji'a tokkoof torban lama walirraa fagaannee dhufne amma baay'ee si yaadee ani baay'een sitti gammadaa jira. Biyya keenyallee baay'ee sodaannee qeerroo keenya qeerroof qarree jedhanii nullee hin hafnu jennee baay'ee sodaannee yoo hamma immoo idimee abiy inillee haa galatamu. Biyyi keenya kun waa mo'annee jirra natti fakkaata hoo dhaga'u ganama har'aa baxaam itti reediyoon hingaa humaa baadiyyaa keessa jirra. Wanti nuyi barbaannu saayyee akkam nageenyaa miti? Nageenya barbaanna. Walumaa galatti eebba wayii dabarsine. Biyya keenyallee biyya nagaa nu haa godhu. Qeerroo keenyallee nu jalatti haa bulchu. Nu isaan jalatti nu haa bulchu. Isinillee kan biyya ormaa jirtanillee biyya keessanitti amaanaan isin haa deebisu. Kanaan isinii kadhadha baay'ee. Afaan waliin waa beeksisu. Amiin. Toleka kara sagantaa itti aansutti haa dabarru. Mee osoo ana hin dahin dura jechuudha bu'aa bayii baay'ee keessa dabartee ta'u jechuudha. Ana na argattee akkasumas immoo anaan boodatti obboleewwan kiyyaa akkasumas immoo obboleettiiwwan tiyya ni jiranii
mee bu'aa bayii akkamii keessa dabartee as geesse osoo anan dayini dura mee rakkoo baay'ee duratti natti himtee turteeyyuu mee osoo dubbiin baay'isin qancab godhiiti isa baay'ee rakkoo guddaatu na qunname hoosanitti oduun isa nargateen ijoollee lama musadiin na jalaa baddalame isa egan argadhe immoo galanni si haa ga'u baay'ee itti gammada hojii hoggaa tokko hojii dhaabetan dugdatti isa baadhe isa guddise ega jabaate immoo mana barmootaa sin ergu na jalaa yookaan makiinaa jala buuta jeetan baadiyyaa jirra akkuma isiniin jedhu duraanis walijjiin haasofne jirra makiinaa jala na jalaa bu'a jee oduun isa dhoowwu horii wajjin bobba'ee bakka tikaatitti muuzii dhamu maangoodha hasnatti bishaanti na jalaa dhaqee eechumni isaa bu'echi koo jira qoxosuuni inni bishaan keechaa bakka bishaanti na jalaa badee bishaan keechaa naa baasanii isa kecha bakka bariisa daftara doorsha jaamu shilingii jaan takka isa biteetan eechuma isaa wajjin kaasee erge har'a kun bakka kana ga'uun gaafa barmoota qabuuf nummoo kan barmoota dhabnee toy baadiyyaa keessa teenye amma inni na caalaa ani dhaleetanii inni amma kun harmee toonaan jechaa jira na gammachiisaa jira na bu'aarsaa jira baay'een itti gammade namni barate uma waa namaa godha nama gammachiisaa yaada guddaa nama yaada kan hin baranne kunoonu cillima keessa jirra cillima hin ta'in ara cillima keessa jirtan ilmoo teenya barsiifanne amma garuu akka wannan ofii baradhettan salaalaa jira ilma kooyi isinillee baay'ee akkasin ani gammade kanatti isinillee maatii keechan buna lammaffaa harmee teechan gammachiisa gammada naa jiraadha baay'ee horaa bulaa galatoomii egaa mee sanaan duratti jechuudha osoo anan dahinin dura mudannoo qabda mudannoo badaa kan nama kofalchiisu kan immoo kan badaa baay'ee itti gaddite hin jira osoo anan baay'ee kan itti gaddee jira gadda sanii siinan dabarfadhe malee gadda baay'ee na qunnameeyyu rakkinni akka amma gammannu kanaa muti baadiyyaan akka miidhamee ta'u jiraatu huma beektan isinillee baay'ee nama kan nama kofalchiisu kan nama kufarchiisu humaan agarreani gadda bichaadha malee haraqee baasuu farsoo naqanii gurguruu kana bichaadha barmoonni keenya mee akka wati isheen osoo haati harmeentii osoo hin uumamin duratti jechuudha bu'aa bahii adda addaa keessa baatee ishee deesse jedhee nan yaada mee bu'aa bahiin kana yookaan immoo mudannoo qabda mudannoo kan nama kofalchiisu yookaan immoo kan nama gaddisu lamaan keessaa kofla baay'een beeku Eşi kofla bayan. Jeeqaan ilma. Kofla lama. Eşi kan nama gaddisu. Akkamitti si deessee rakkoon sitti nu malle. Dabre gaddumaan hin oolle. Ranne gadda xalqaan waan hin dhabamne. Isa bira kan narratti dhalate jala baddalame. Baddalame. Ishiin immoo baay'ee naa taate. Isheen hangafa. Ishii hangafa si guddisee ishiin guddanna mana keessa ofii kiyya gabaa keessa hoggaan deemu ishiin immoo natti na eeddee wanna jiru tolchitee na eegdi. Galmaan gammada. Gammachuun angala manni kun cufamu akkuma malanii angala ijoollee tiyya soo dumbooyini kan ishii maayii dhalate. Bani kan ishii maayii dhalatanis waaqa gaarii dheessitu. Ishii maayii kan dhalates naa guddisaatu. Anis olee galaatu. Galanni isaa ga'u jidduudhaan abiyootiin hin dhufee lafan qabuyyuu izootaan qabu izoota ergasiin ergan argadhee galanni isaa ga'u ani ijoollee tiyya. As geenye jirra jechuudha. As geenye mootummaan ammaati isaa ulfaatu kan duraanitti isaa ulfaatu. Ana kaakilee kan abaabilee to'a ulfaatu. Jiraachaa jira. Hammaataniifuu tolaniifuu isaan irraan tarkaanfannes ga'ee. Hammaataniifuu tolaniifuu. Tolaniifuu. Har'aan nu ga'anii agalatoman nafseen isaanii amaru waanne agalatoman kan ammaa immoo baxaamitti immoo akkamitti zimjeetuma kokkoflaa mangistiin keenya anu koflee kana biyya kana koflee maal mangistiin zimjee zimjee koflee jedhaanitti koflaan tala amma hoggaan laalu edaa inni waan qabu qabeet hundaa gaara ofitti qabudha agarte gantaa'ee ta'uu hin barbaanne baay'ee taaggalee agalatomu amma immoo kan macarrashaa silaa kan nutti gamu baay'isee kan nutti gamu kuni irra aanee kun gurraan dhageenye ammallee fakkiin nu abaasu inni isaa galatamu tuba sibiila isaa godhe isaa jiraachisu hin jaanne galatoomii
kanan sinjada hordoftoota Diidaa Tube kana barbaade kana ne akka watiya sabule wanti haadha tiya sijeete kana filattee to waan natti dhufte bataam itti singalateeffadha galatoom guddadhu ammaan booda jechuudha yoo rabbeedha torban lama lamaan hin dhufu mul'adhu guddadhu naa jiraadhu hunda afaan walii sinaa beeksisu biitti safaa walii yaa beeku nageenyi haadhu kanumarraa waan hin taa'in irraa murteechu rabbi. Amin bayi singalati fadda hordoftoota Diidaa Tube sitti waree sitti nan baay'isee dubbiin sitti baay'isee kulee jecha taphata seete laali amma gargara hin dawwanu ijoollee dubbii fuudha dubbii kana mammaa ka itti makachuun kan mammaa ka kana barbaadu caaluma wajjin deemnee lafa gurgurraa jennee sannoo jennee kaan maaloo caalaa koo maaloo caalaa nafsee isaa maaru garuu dubbii fuudhame jennaani maaloo atis kana fuudhuu jeen atis kana fuudhuu jeen amma kiisa galabbate kana ay ga kan kana raga ndaga dai sina babbasu barbadu gashe ka ego so da yacha ga nisi sas nafsi amaru kanjiru mo kuno lali galani saga kan bade kanjiru chala galani saga atis nujiradu amin nujiradu biti kenya male amana hatau naga hatau naganjira nan kunu wargudan denye galatomi sinjaas galatomi sai wannan jettu qabda wannan jeew ani amma me warra gammachuu baay'ee haran gammaduufi ati kana amma sagalee kana biyya hundaatti faca'aa biyya hundaatti argama sagaleen kee harmeetoo waan naan jette baay'een ti gammada kanaafu amma waa baay'ee kecha gadda baay'ee kecha dabreetan akka nama 12 tande dhiira 5 biyyeedha kenne amma dhiira 4 dubra 3 qaba kunillee ala jirani amma kananti gammadu baay'ee gammadaa tan jira garuu baay'ee didhaa kiyya baay'ee nan jaaladha dubrarra ijoollee dugdatti baachisee mana naala qallaqee aannan naaraasee baay'ee akka dubaraatti tan ajajadhe ammallee taraan isaa jalaan badin jeetan baay'ee isaa eebbisaa jira eebbi koo kun itti qabatu njaa kanuma wannafe horaa bulaa njaa warri nu dhaggeeffatan warri nu daawwatanillee horaa naa bulaa baay'ee dasna jaa jajjabeecha anillee simbiraanafu dasna jaa baay'ee kuno baay'ee laa wannan baay'ee rakkadhellee namni rakkatu malee akkuma qabaatee moti namni rakkoon argine qabeenya sanillee hin qabatu sirri baay'ee argineete kuno amma kuno gammachuu keessa faca'eetan kuno laali ijoolleen hunduu ga'ee akka oollee argeetan gammadaa too jira isinillee naa jiraadha warri nu daawwattanillee jiraadha biyya hundarratti akka facaatanii jiraatan biyya hundatti alameedhaan sisaadhaan sinaa jiraachisu biyyi keenya biyya amaanaa haa ta'u amiin mangistii keenya nu haa bulchu mangistii keenya jalatti nu haa bulchu qeerroo keenya qarree keenya nu haa bulchu njee kadhadha akka hin beekutti ayyee kana gammachuu kote yeroo obboleessi lama kiyya ala jiran garuu bilbila isaanii yoon bilbilu si waliin barsiisuu barbaadetanii garuu bilbili isaanii hojjetu baay'ee gaddeen jira garuu obboleessi kiyya inni tokkichi jira inni dhumaa jira fi obboleettiin tiyyalleen asin jirti mee isaan lamaan isin waliin isin barsiisa baay'een isin jaaladha obboleewwan kiyya baay'een isin kabaja subscribe gochuu akka irraa farne like godhaa namoota biraatiif share godhaa isin jedha gammachuu eessa teessamee qotas Kane, malkaan urta. Harmeente anuun qaaro. alagaan hin jiru gaanuu dhugaan akkuma argaa jirtani obboleessa keenya Baay'ee keessatti waan deebii kennu hin gaafatu. abba akkamii fayyarta jirtami inni kun quxusuu kiyya nama gaariidha hin dubbatu ijoollee dhaamsa qabda wanna ati jettu jira amma as keessatti jechuudha nama karaa 10,000 akkanas hordofa Diidaa jajjabeechaa jedhiin wanta jettu jira hime ani wanni jedhu Baay'een jajjabeecha anillee sinin bar. jedhiga dhaamsa didaa kanaan baay'een itti gammadaa amiin isa na akkana jajjabeechitaniin barbaadachuu gee ayyee galatoomii Itoophiyaadhaaf akkasumas uummata keenyaaf rabbii nageenya haa buuseedhiin nagaa ta'an isaanis Itoophiyaanis hin komantaati kanan sin jira hin kaana
Ani inqaanu akkuma beektani ani nan qaana inqaanu isin kofalchiisaa sifataa gochaa jira. Karatirra qaanu. Kanaafu maati kofalchi ati kottu damme kottu mee kanaafus hin jedha kanaafu wanti jirtu jira. Ani wannan jedhu. Kottu staa seeni bakka kottu. Shaashii jechuudha. Ijoollee akkuma agartan obboleettiiti ishii dhumaati rakkoon qabu mee wanta jettu didittiin dhuftee jirti osoo waliin agarrin jechuudha. Amma mee kabajamtuun hordoftuun akkasumas immoo jaalatamtoonni didaatiyu hordofaa jira waan ta'eef wanna jettu qabda. Inqaanu jarkai inqaanu inni jettu kan akka tolqan maa qaanu hojjetu ati kana jira eshi laal maal jetta didaan nu jajjabeessaa didaan hanga fakkiyaa baay'een kabaja baay'een isa jaaladhaa jee isa jaaladha didaan nu jajjabeessaa baay'een jaaladha Kiyya je anga kiyya je anga fakkiya baay'ee nu jajjabeessaa baay'een jaaladha akka abbaa kootitti salaala anga kiyya je akka abbaa kootitti salaala abbaan keenya tokkoffaa sila nu jalaa du'eef inni illee lammaffaa nuuf ta'uu qabaata baay'ee nu jajjabeessaa. Baay'ee galatoomii maqaan of garuu qoo hordoftoota fuulduratti maadha rakkoon keeti maadha namni baadiyyaa taa'u qoy ani amma wanna ta'e isti gaafa afaan chaayinaatiin shuma maal jechuudha hordoftoota didaa tiyuubitiif wanna ta'e dabarsaa jechuu barbaadetanii dabarsitanii jirtanii. dabarsine wanna jira ammallee utubaa sibiilaa siyaa godhu jiraadhu guddadhu mul'adhu sirriitti. mee jaarsa kanallee mee gaafadhu eebba sitti amaku wanti biraa hin jiraamoo agaruma duratti nagate maal asitti fuulli keenya argamu wanti kottas ta'e dhiifama waliin kaa'ii dhiifama waliin ganaadha beeogafinne booda kara keettan darbee dheetanii mee wanni jiru kottu gadinatti garagarchiin qabu akkasuma hindu kanaabe hindu kanaa kanaafani malee ay qoy kai ga dhiifama kottu damma gammachuu kai tole haa garuu ay rakkoon qabu nandiga ilma kiyyaati naafillee homaa kabajamtoota hordoftoota didaa tiyuub innilleen obboleessa abbaa kiyyaati jedhamuu hin danda'ama nu bira jira nama gaariidha nama qulqulluudha miidhaamsa wayiif qaba waan ta'eef wanna jettu jedhime tokkoffaa waa'ee kiyya lammaffaa kabajamtootaaf wanta dabarsuu qabdu nama baay'eetu silaala waan ta'eef maal jetta isaaniif nageenya hawwime Iko wala ofirraa obaayyattesi dhaabuu xiyyaaqee kanaa hin kennu. Akkana jennee amma asitti qe'een kunillee qe'ee garuu namni guddaan as keessaa hin ka'e. Ammallee haati mana kanaa handaddeechiftuu miti uraa gedhaa gosti ishii afadu qabattee jirti ijoollee kanatu asiifachi burbur jedha malee didaan kun immoo akkana duraanuma katamaatti galchanii abbumatu achitti ol geesse amma achi gubbaadhaa bootaa qabatee hin jiru waggaa gadi dhufe kana kan akka garuu nama guddaa biyyaa oliititti ilaallamaatii hin jiraatu hayyaadni isaatis yaraan goone haadha isaa tana dhufee too wallaalu hiitan achi gubbaatti awwaala abbaa isaa san laalee mana itti ijaaree achi gubbaarratti asiin badee achi badee jedhee too hiitan itti laalatii jiraatee caalaa koo jedhee imimmasaa asitti buusatii hin jiraate achi gubbaarraa hangafa isaanii muumicha duraanis awwaalee caalaa amansiisaa dooyyoo awwaalee raawwatee kun guddateef Oggaana maalillee wallabe fudhatee keessa ishii asitti gateetu fudhateetu badee
biyya abbaa isaatiitti ittiin deemeetoo jiraate. Biyya Taaddasaa Birruu. Isaan balballi keessan tokko maa itti beektu narra. Agarii tullu. Ishii yaayyaadha. Ani kanan jabeenya haasa'u achi gubbaatti har'a immoo didaan kun dhufee haadha laalaa. Darajaa kana keessatti caalan as keessaa diingatuma odoo keessan deddeemin as keessaa ijaaree xumuree raawwatee keessaa ba'e. Ijoolletti dhiisuun xuruudha. Ijoollee alaa kanas dubartoota lamaan kanas mee didaan kun hangafa kana itti kabajanii mee diduma kana iyyuu mee guddifadhaa diingata jaartiin tun rakkatte ijoollee xixinnaa kanaa fi asii kana irra laalanii ammallee ni takabila bitti sinagaa ta'u jetti walitti xumurii maaliif gargaarsa haadha ofii hin daganne warra ofii hin daganne nu gaafachaa jira tole ka dhaamsi ati qabdu nageenya biyyaa ijoolleen achii kuni isinis illee yaadadhaa mucaa kana laalaa haadha teessan tara isubatu tajaajilaa jira ammas. Tole kabajamtoota Didaatiyuuf isinitti dubbii isinitti baay'isee tan jira dhiifama waliini hin baay'anneeti. Dubbii isinitti baay'isee tan jira. Garuu waan ani isaan kabajuufani nabiraati fi miti baay'ee laali golaa ta'u tola rabbiiti kun jiraachuutu kana hundaa qaba biyya nagaa jiruutu kana hundaa qaba ammallee jiraadhu biyyi teenya nagaa haa ta'u nagaa san irratti haa irraafatu Itoophiyaan haa guddattu haa mul'attu ammallee eenyumaa oolaa taatu biyya eenyumaa oolaa taatu haa magartu haa dagaagdu jabaadhu. Eshi galatoomaayi ፀሐይ ወነ ብራውና ቀብን ጅሩቲ ወነም ቀቡ ጋኩ ነው ፍጤ ጅርት ቶለካ ኦቦሌዋን ኪያ ቪዲዮ ሀራ ከነ አካ ኢቲምቦ ሀርተን አብዲ ጉዳን ቀባ እጋ አስንሌን ቪዲዮ ብራቲፍ አማ ወለገሩት torban gaarii sinifatau guyyaan illee guyyaa gaarii sinifatau hora bulaan jaan akkasiitire hora bulaa bakka deemtanitti bakka jirtanitti sunundu fayyaa argadda nageenya argadda umurii dheeraa argadda isin jedha baay'een isin jaaladha hora bulaa subscribe share like gochuu akkan irraafanne maatiin haftaa'e namoota biraatiif share godhaa isin jedha toleka bisa kawanne waqayyo qalina ra sambata waqana sambata gabrieli taawuni afurtabi afur nagaani godi waye tabannati jiranne karalle yana yaati filmo wajin tabata karalle kitabasi nagaa godi hanala karalle والمبيلة جراتي سيكون سجلنا والمبيلة جراتي سنكر ولا درسي واقعي قومة الدوساني في بلسي نما قومة بلسي واقعي نجابو كي على مسيسا كنا نفسه سالي ماري أسيت كي ساكنا نيجولي كنا يادا تقول توكا كي كنا كفتان آمين قولي واقعي كنا كينا ما يبي kanina sambata dilbata raftida anti sinufta genne waqatu sifide kanina wana sabnati wana sabde wanta banyate siyagut wana sabde siyataj wana tane sabra qabu mali kana mura mali kana je kan bad so jira terasiya ans terasiya ans biye kenya biye nagano atas biye kenya biye nagano atas mangisti genyalle kunza de kun mudda tlata kan jiran anse again jana kan bide ile utuba sibile satas amin hadiratu bide naga atas ama irma ans sinjirate bi naga ta male untu jana amma jana nagenya nurata irafa naga ba ise ta bi sikwan man ta nurada ayo maso ka adam ini ma de ozeli tu ada kan wala rabbi ta go samel tolega Samaan sana bisa. Mau kan? Enggak. Baka. Kabaga. Bisa nama pasti sawak aja. Rabita. Karena orang pula aja nalaka. Orang pula. Jera kaja kotanya na jalan. Oborewang kia kota anyan. Jera
Lamino siya ko. Di masarap ko na Saatiin dhaluuf taati?